Ashama akkam bultan daawwattoota kan jaallatamoo fi kabajamoo tamsaasii keenya oduu jalqabee jira. Hangafoota oduu dursuun jalqabna. Oromiyaa keessatti guyyoota 5 fi kan labsame laguun gabayaa guutummaa Oromiyaatti milkiin jalqabe. Mormiin Oromoota biyya alaa jiraatan karaa dippiloomaasiitiin injifannoo guddaa argamsiisaa jiraachuutu himama. Dinagdeen Itoophiyaa barana guddachuu isaatii fi akkasumas Itoophiyaan liqeeffatte kaffaluu danda'uun isaa shakkisiisa jechuun dhaabbanni Moody's kireeditii Itoophiyaa gabbuusuun dhagahame kun ka gabaase madda oduu Rooyitersiiti. Amma gara bal'ina oduutti dabarra. Guyyoota shanan dhufu kanaa fi kayyaamame gabayaa lagannaan yookaan ammoo laguun gabayaa Oromiyaa keessatti akka gaariin jalqabee jira. Lagannaan gabayaa kunin zooniilee Oromiyaa kan adda addaa Harargee lamaan zoonii Arsii Lixaa, zoonii Arsii Bahaa, zoonii Baalee, godinoota Wallaggaa hedduu fi godinoota Shawaa keessatti haala bareedaa fi cimaa taheen geggeeffamaa jiraachuutu ibsama. Gabaasaaleen naannoo kanarraa dhufanii akka odeessutti Oromiyaa keessatti bakkoota adda addaa keessatti uummanni bittaa fi gurgurtaa lagachuuni akkasumas dukkaa isaanii cufachuuni karaa cufuuni dinagdee biyya Itoophiyaa guyyaa takkaa fi dhaabanii jiranii. Hiriirii kunin borii iftaanii guyyaa 4 ka gadafee fi itti fufa har'a guyyaa jalqabaati. Yeroo ammaan tana magaalota Oromiyaa hedduu keessatti akkasumas godinoota Oromiyaatii fi aanaalee Oromiyaa hedduu keessatti tajaajilli geejjibaa guutuutti dhaabbatee jira. Mootummaan hiriira dhaabbate kana sochii karaa ka dhaabbate kana bansiisuu fi waraana isaa bakka adda addaatti bobbaasaa jiraachuutu himamaa jira. Yeroo ammaa kana gabaasan nu argannu kan naannoo Oromiyaa adda addaa waraanni mootummaa keessattuu gara Harargee Bahaatiif Harargee Lixaa meeshaalee waraanaa gurguddaa qabachuun akka namni gabayaatti deebi'u yookaan akka gurgurtaa fi bittaa irratti hirmaatu akka karaa bananii qeerroo dirqisiisuuf carraaqaa jira. Hagammatti wanni milkaa'ee tokkolleen hin jiru. Wanni tamsaasa odeeffannoo kan adda taasise yeroo ammaan tanatti OMN cufnee jirra. Hogganaanii qeerroo Jawaar Mohammad hidhamee jira. Kanaafuu har'attuu wanni tokkolleen hin ta'u jecha oduu dhaamachaa jiranii har'a Oromiyaan guutuun bakka hedduutti karaan cufamee laguun gabayaa godhamee mootummaa rifachiisee jira. Torbaan darbe keessatti televezyiiniin mootummaatii fi isaati maaliif hiriirii mormii Oromiyaa keessattuu yaamamee fi laguun gabayaa fashalaahee jecha oduu kijibaa wal harka hin cinne oofaa jiranii. Har'a immoo bakka hedduu keessatti laguun gabayaa kunin karaa cufuun dukkaan cufamtee Itoophiyaa keessattuu jiddu galeessi biyya sochii malee dhaabbatee jira. Yeroo ammaan tana karaa adda addaatti waraanii bobbahee akka namni dukkaa banu burrisa madoosha waan adda addaa meeshaalee qabatanii magaalaa garii keessatti dukkaa cabsanii banuu fi yookaan ammoo abbootii qabeenyaa dirqisiisanii bansiisuu fi carraaqaa jiraachuutu dhagahamaa jira. Gara gabaasuniitti deemna. Yeroo ammaan tana sodaanii miidiyaan Itoophiyaa lallabaa jiru gabayaa bahuun gabayaa lagachaan kijiba hin jiru jecha meeshaalee sagalee guddisaniin magaalaa keessattuu lallabaa jiranii. Kun jechuun ammoo mormiin kun daranuu akka magaalaa keessattuu dhagahamu godhuudha. Warri silaa gabayaa fi har'a gadi yaa'u hundinuyyuu gabayaa kanarraa akka hafan himamaa jira. Godina Arsii naannoo adda addaa keessatti gabayaa lagannaan kun cimee itti fufa yoo taatu uummanni baadiyyaa laguu kana dhagahee waan gurguran ka nyaataa ka midhaanii ka horii gara gabayaa odoo hin qabatinu oolanii odoo qabatanii dhufinuu oolanii jiranii. Kanaan walittuu qabachuun mootummaan kaadiroota isaanii isinittuu didda gabayaa lagannaa kan qindeessaa jira jechuun nama hedduu hidhaa jiraachuutu dhagahama. Bifa kanaanii fakkeenyaaf bulchaan gandaa Hiraarotii fi akkasumas Arsii Lixaallee keessaa bulchitoonni gandaatii fi aanaalee hidhamaa jiraachuutu himamaa jira. Yeroo ammaa kana magaalota Oromiyaa keessatti taaksiin hin jiru, bajaajiin hin jiru, karaan cufamee jira, gabayaan hin jiru, bittaa gurguraan hin jiru.
warri Oromoo kana hiriira garsiisaa jiranii warri Oromoo kan daldansuu isaaniitiin garsiisaa jiranii sabaa fi sablammiileen ammoo ka sodaatanii waan tahaniif yeroo ammaa kana dukkaa isaanii cufatanii jiranii warri nafxanyoota kan mootummaa Abiyyi qabate gabayaa lagannaan hin jirtu jedhanii lallabaa bahanillee qeerroon Oromoo gabayaa lagannaa guyyaa jalqabaa injifannoo guddaan jalqabe jira. Gabaasota hagammaan ol qabanii ka magaalota Oromiyaa adda addaatii fi ka godinaalee isinitti mudemna kanatti aansinee laguun gabayaa guyyaa tokkoffaa fi jalqabe guyyaan har'a Saatardee saftii yookaan ammoo sanbata xiqqaadha. Bakka hedduutti guyyaa gabayaati. Gabayaan har'a lagatamee fakkeenya fi godinoota Harargee lixaa fi godinoota Harargee bahaa keessa fakkeenya fi ana Dadar magaalaa Dadar dhiifama akkasumas magaalaa Awwadaay keessattuu gabayaa lagannaan yookaan laguun gabayaa guutumaa guututti hojii irra oolee dukkaan banaa yookaan ammoo bajaajii magaalaa keessaa taaksiin yookaan karaan guguddaa ka qaxxaamuru konkolaataan tokkolleen hin jiru. Karaa kana akkasittuu jira magaalota kan lamaan qofaa miti magaalaa akka Kombolcha, magaalaa akka Qobbo, magaalonni biraa akka Gursum faatii hunda keessattuu gabayaa lagannaan kun cimee itti fufee jira. Laguun gabayaa kun cimtee itti fuftee jirti. Mootummaan gara Harargee bahaa kanatti waraana gurguddoo waraana akka meeshaa suu jedhamu ka xayyaara samii gubbaa buusu meeshaalee akka madaafaaf taankiifaa bobbaasaa jiraachuun qeerroon odeeffannoo gara Harargee bahaa irra gabaaseen dubbatee jira. Gabaa lagannaan kun qarqara magaalaa Dirree Daawwatee fi magaalaa Adaree Biyyoo yookaan Hararii keessallee tahaa jira. Ummati Oromoo karaa bifa adda addaatiin cufuun sochiin konkolaataatii fi sochiin taaksii fi bajaajii akka inni dhaabbatu ka godhe yoo ta'u warri saba biraa ka Oromiyaa keessa jiraatan gariin ammoo gariin Oromoo sodaachuun gariin Oromoo deeggaruun isaanis dukkaa odoo hin banatinu yookaan ammoo bittaaf gurgurtaa gubbaatti odoo hirmaatinu oolaa jiraachuu warrattu himama. Karaa biraatiin laguun gabayaa kunin godina Arsii lixaa magaalaa akka Ajje, magaalaa akka Nageellee Arsii, Shaashamanne, Dodola, Adaabba, Qoree, Kofalee keessattuu cimee itti fufee jira. Magaalaa Asaasaa keessatti yeroo ammaa tana laguun gabayaa kun bifa milkaawaa taheen jalqabee jira. Warri mootummaa gabayaa lagannaan kun yookaan laguun gabayaa ka warri rifachiisee dukkaa irra deemanii nama dirqiin bansiisuu fi carraaqaa turanii haa ta'u malee warri daldaltoota magaalaa sagalee tokkoon waliin tahuun hin bannu jecha didaa jiran. Achi qofaa miti magaalaa Dodolaa lagannaa fi karaa cufaan bifa cimeen itti fufee jira. Hojjettoonni mootummaa ka waraanan deeggaraman gariin isaanii waan akka madoosha, waan akka burrisa, waan akka balbalittiin cabsanii qabatanii manirra maraa jiranii. Jalqaba ummatan dukka keessan bana jedhanii ummati dukkaa banuu didee jennaan ofii isaaniitti dukkaa caccabsanii bansiisuu jalqabanii jiranii. Haa taatu malee waliigaltee ummataatiin haa gammatti hin daldalannu hin nagannu nagadii bilisummaan booda jechuun ummati sagalee tokkoon didee jira. Mormiin wal fakkaatanii magaalaa Qoree aanaa Qoree Arsii lixaa keessatti magaalaa Kofalee ka ollaa aanaa Qoree akkasumas aanaa Kofalee keessatti gabaa lagannaan bifa milkaawanii gaggeeffamaa jiraachuutu himamaa jira. Aanaa Qoree kan keessatti hoggantoota uummata gurmeessan jedhamanillee hidhamuulleen gabaafamaa jira. Odeeffannoo kan ammoo qaama walaba irraa ammatti mirkaneeffachuu hin dandeenyu. Ana godina Arsii lixaa keessa kanatti ta'utu jira. Magaalaa akka Nageellee Arsii, magaalaa akka Ajjee, magaalaa akka Kuyyera, magaalaa akka Baatuu, magaalaa akka Maqii hundayyuu keessatti gabaa lagannaatu jira. Bifuma kanaanii karaan Finfinnee, Hawaasa, Shaashamannee, Mooyyala deemu ka keenya guutumaa guututti yeroo ammaan tana cufame sochiin tokkolleen karaa guddaa kan gubbaa hin jiru. Karaa Harargeetiin karaa
Harargee irraa ka dhufu karaan baaburaa ka Jabuutii Itoophiyaa yeroo ammaan tana mormirra ka ka'e sodaatanii cufanii jiranii. Karaan Jabuutii irra dhufu ka makiina ka Awaash Arbaa keessa Afar keessa bahee biyya Karrayyuutiin bahu Shawaa bahaa jechuudha. Innis yeroo ammaan tana qeerroo Karrayyuutiin cufamee jira. Karaa Jabuutii irraa konkolaataa fi baaburaan wanni galaa jiru hin jiru. Karaa zooniilee biraa yoo deemnu ammaan tana zoonii Wallagga bahaa keessattuu magaalaa Naqamtee keessatti mormii guddaatu godhamaa jira. Gabaa lagannaan guutumaa guututti hojiirra oolee har'a jechuun bittaa gurgurtaan hin jiru. Bajaajii magaalaa keessattuu hin mul'atu. Ummati manuu fi cufatee manatti deebi'ee jira. Akka gabaasii magaalaa Naqamtee gubbaa nu dhaqqabee himutti Naqamtee bakka adda keessatti dhukaasatu dhagahama. Dhukaasa dhagahamu kan maaliif akka ta'e hin beekamu. Walitti bu'iinsi mootummaa fi humna ummata jidduutti dukkaa banadhamoo hin banatina gubbaatti jeequmsi akka ka'uun oolle maddeen garii nutti himaa jiranii haga amma dhukaasa kanaan namni miidhame meeqa akka ta'e wanni beekamu hin jiru. Karaan Asoosaa irraa dhufa ka Suudanii fi Finfinnee walitti fida. Karaan Itoophiyaa kalixaa ka jechuun Burraayyuun deeman san karaa Amboosan yeroo ammaan tana cufamee jira. Kunin gabaasa Wallagga bahaa Naqamtee fa'aa irra dhufaa jiru. Naqamtee Fincaa Amboo karaan kun guutumaa guututti mormiin cufamee jira. Laguun gabayaa kunin Wallagga bahaatii fi Shawaa lixaa keessattuu wal qabatee bifa cimaanii gaggeeffamaa jira. Qarqara Finfinnee kan akka Burraayyuu, Laga Xaafoo, Sabbata hunda keessattuu bajaajii fi taaksii tokko tokko malee guutumaa guututti karaa fi akkasumas konkolaataan cufamee jira jedhamee odeeffamaa jira. Arsii bahaa keessatti magaalaa Boqojjii, magaalaa Shirka, magaalaa Heraroo, magaalaa Itayyaa, magaalaa Dheeraa keessatti laguun gabayaa bifa milkaawaa ta'een itti fufee jira. Mootummaan yeroo ammaa kana waraansa guddaa bobbaasullee ummata dirqiin akka isaan dukkaa banatanii godhuu fi carraaqullee ummati dukkaa banachaa hin jiru. Bifuma kanaan mootummaa wanni kun warra mootummaa keessaa of mootummaa alattuu qindeesse jechuun warra hoggantoota gandaatii fi aanaalee garuu hidhaa jiraachuutu himamee jira. Fakkeenyaa fi magaalaa Arsii keessatti magaalaa Heraroo keessatti warra hoggansaa garii waraanii mootummaa qabuutu himamaa jira. Kunin kanumaan adoo jiru godina Gujii bahaatii fi Gujii lixallee keessatti haga tokkotti lagannaan gabayaa deemaa jiraachuutu himamaa jira. Makiinaan karaa keenyaa gubbaa dhufu gara Gadeoo ol darbuu hin dandeenye. Karaanis achittuu cufamee jira. Gara qarqara Finfinnee magaaloti zoonii Shawaa Kibbe lixaa, zoonii Shawaa Kaabatii fi Shawaa bahaa keessatti gabayaa lagannaan kunin akka malee cimee itti fufuttu gabaasamaa jira. Sochiin gabayaa lagannaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru bifa milkii qabuun kaajala qabe kun wareegama xiqqeessuun injifannoo akka laafsutti argachuu fi Oromoo gargaara jechuun xiinxaltoonni tokko tokko yaada kennachaa jirani. Yaayyaa Bashir OMN wajjin sagantaa gaaddisa Raabaadorii irratti qophii dhiyaate irratti karoorii tarsiimoon amma kana ka gabayaa lagachuutii fi karaa cufuu kun ka filamee fi tarsiimoon kun kanaan durallee yaalamee bu'aa qabeessa ka tahee fi ka wareegama xiqqeessuu fi ka diina ammoo diinagdee isaa onkuteessu tahuu dubbachuuni. Tarsiimoon masakamni wareegama xiqqeessine gar injifannuuti yeroon fuldaan fagoo hin jiru jechuun obbo Yaayyaa Bashir dubbatanii jiran. Obbo Yaayyaa Bashir guyyoota 5 fi ka gaggeeffamu mormii gabayaa lagachuutii fi karaa cufuu kunin miidhaa dinagdee qabaachuu Oromoo irratti danda'a. Ammoo injifannuu fi bilisummaa fi wareegamni kamiyyuu kaffalamaa jira. Namni lubbuu isaa yeroo dabarsaa kennaa jiru kanatti daldaltoonni Oromoo guyyaa 5 fi waan galii argatan dhabuun isaanii wal birattuudhaan waan xiqqaa waan taateef kaayoo sabaatii fi kaayoo bilisummaatii fi jechuun ummati akka waan kan keessatti hirmaannaa cimaa godhu dhaamsa dabarsee jira. Obbo Yaayyaa Bashir daldaltoota Oromooti gaafa Oromiyaan bilisoomte badhaadhina guddaa Oromoo jiddu galeeffate dhufuttuu jira ka jedhe. Oromoon hegeree isaa ka waliin qabu laalee tokkummaan dhaabbachuu qaba. Yeroon kun yeroo tokko taanee nu bilisoomnu yookaan ammoo rafnee alagaan nurratti dhaabbatu
nafxanyaan nurratti garmaame nu bulchu jechuun OMN gubbaattu dubbatee jira. Kun kanumaan odoo jiru ajjecha Hacaaluu Hundeessaatiin walitti qabatee har'a magaalaa Finfinnee keessatti siidaa dhaabnaaf jechuun warra adda addaa walitti qabee kantiibaan Finfinnee obbo Taakkalaa Uumaa bakka argamanitti carraaqaa jiraachuutu dhagahamaa jira. Siidaan kun dhaabbachuun Hacaaluun hagam tokko kenna Itoophiyaa nama guddaa tahuu mul'isa jechuun amma Hacaaluu bo'aa jiranii yaadannoo siidallee dhaabnee mana artii ka yaadannoo isaallee dhaabnaa jechaa jiranii. Kan irratti Dr. Birhaane Masqal Abbabaa Sanyii Hacaaluu ijjeesanii goota awwaal isaa malu dhowwanii akka sareettu awwaalanii yeroo amma kana siidaa isaa dhaabne jechuun waan fakkaatu miti. Warri kun odoon dhiisanii maal qaban jechuudhaan karaa miidiyaa hawaasummaa gubbaattu barreessee jira. Dr. Birhaane Masqal Abbabaa Sanyii ajjechaan Hacaaluu ajjecha siyaasati, awwaalii isaalleen awwaala siyaasati. Hacaaluu sila osoo mootummaan hin ijjeesne yookaan mootummaan harki keessaa hin qabanne yookaan osoo qaama bira ka shakku taate qorannoo waliigalaa godhuu qaba. Sun hin goone Hacaaluu ijjeesanii galgaluma tokkotti qormaata isaa malu dhowwanii dubbii isaa diraamaa fakkeessaa kijibaatiin ka karaa abbaa langaatiin dhufuuni diddibame deemaa jira. Hacaaluu awwaala qofaa mitiyyuu sirna kabaja geeggessaa isaa malu Finfinneetti dhowwanii ammaan tan ammoo siidaa isaa dhaabne jechuun kunin ajjecha siyaasaa ka karoorsanii fi awwaal dhowwachuu isaa sagantaa siyaasaa ka godhamsan irraa bu'aa buufachuuf carraaqamaa waan jiruu fi ummati Oromoo yaalii soba ummata Oromoo ittiin burjaajessuu fi kijibuu fi godhamu kana fudhatama dhabsiisuu qabaa jedhanii dubbatanii jiran. Warri har'a Hacaaluu fi siidaa dhaabuu fi olii gadi wixxifachaa jiru Habashoonni Taakkalaa Uumaa marsan kun kalee Hacaaluun Milinikii ajjeese tuffate haa ijjeefamu jecha warra duula godhaa bayanii. Warra kan gammachiisuu fi muummichi ministeeraa gaafa warshaanii daabboo Finfinnee eebbifamu Hacaaluu isaan duratti dhaabbate qeeqe. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo kun ka hordofaa jirtan sagantaa keenya ka oduutu tamsaasii oduu itti fufee jira. Ajjeechuma Hacaaluutiin walitti qabatamee namoonni shakkaman sadaan keessa lama qabnee tokkottu dhokatee jettee ka dubbatte haati alangaa Itoophiyaa Aadde Adaanech Abeebee har'a karaa miidiyaatiin gabbahuun namni sadaffaan shakkamilleen qabamee jira jette. Namni sadaffaan Hacaaluu ijjeesuu waliin shakkame ka maqaan isaa Kabbada Gammachuu jedhame hirmaannaa poolisiitii fi hawaasatiin gara naannoo aadaa keessattuu qabamee jette. Akka ibsa pireesii kalee Aadde Adaanech Abeebee kenniteen Hacaaluu ijjeesuu keessatti nama sadittu yaamame isaanilleen Xilaahuun Yaamii namni jedhamu. Hacaaluu ijjeesuun yookaan ammoo Hacaaluu rasaasan dhahuun yookaan himatame tahee warri gadafan kabira namni Abdii Alamaayyootii fi Kabbada Gammachuu jedhamanis ijjeecha isa keessatti hirmaachuu haati alangaa kun dubbattee turte. Akka gabaasa haadha alangaatti Xilaahuun Yaamii fi Abdii Alamaayyoo yoo qabaman Kabbada Gammachuu haga kaleettu hin qabamne jette kalabsite. Har'a ammoo Kabbada Gammachuusis gargaarsa hawaasatii fi poolisiitiin magaalaa naannoo aadaa keessattuu qabamee jira jettee gabaaste jirti. Kun kanumaan odoo jiru kalee yeroo gabaasa kan dhiyeessutti haati alangaa maqoota warra himanii keessattuu nama Hacaaluu rasaasan rukutee jettu Xilaahuun Yaamii ibsuu dadhabuun ishii yookaan maqaa sun bifa adda addaatiin yaamu yeroo garitti Xilaayyee Yaamii yeroo garitti Xilaahuun Waamii yeroo garitti Xilaahee Waamii jette bifa adda addaatiin dhiyeessaa jiraachuun ishii diraamaa qophaa'ee taate akka gaarii taphachuu hin dandeenye diraamaa balleessitee jedhamtee hamatamaa jirti. Wanni kun inni fakkeessullee hin dandeenye jedhamti. Haati alangaa kun inni nama barnoota seeraa qabdullee odoo hin taane magaalaa Finfinnee keessattuu kan argamu kolleejii siviil serviisiitiin karoora magaalaa baratte waan barreeffametti kenname dubbisuu hin dandeettu jedhamee namni hedduun diraamaa mootummaa ka kijibaa saaxilte jedhanii karaa miidiyaa hawaasummaatiin itti qoosaa turani. Ajjecha Hacaaluutiin walitti qabatee mootummaan kanaan dura nama sadittu Hacaaluu ijjeese dhiira lamaaf dubartii tokko qabne jechaa turanii yeroo jalqaba Misriitti quba qabanii haa ta'uu malee achirra deebisanii warra aktivistoota Oromoo jechaa turanii achirra wayyaane jedhanii amma shani jechaa jiranii kunin karaa mootummaa biyya keessatti odeeffamaa jiru amma kana shane irrattuudha ka xiyyeeffachaa jiru.
ataatu malee itti gaafatamaan dhimma dimookiraasii fi gorsaanii muummicha ministeera Zaadiq Abrahaa ka kanaan dura miseensa wayyaanee ture amma kan aangoo qabeessa bilisiginnaa olaanan televezyiinii biyya France François 24 jedhamu gubbaattu dhiyaachuun ajjecha Hacaaluutiin walitti qabate qaama biyya keessa odoo hin taane quba kan inni itti qabe warra biyya bira jechuun mootummaa Misriiti maqaan dhuufne malee ajjechanii Hacaaluu qaamni biyya alaa waan godhe internetis ka cufne biyyiti Itoophiyaa akka jechuun gara wal waraansaa hin deemne warra jibbeensa amantiitii fi jibbeensa gosaatii fi akkasumas hokkaraa fi haala mijeessurra televezyiinii cufne akkasumas internetii biyya keessa rakkoo jirtu to'achuu fi cufne kun ammoo haga ta'etti internetillee deebi'ee jira jechuuni obbo Zaadiq Abrahaa gargaaraan gorsa muummicha ministeeraatii fi itti gaafatamaan dhimma dimookiraasummaa François 24 gubbaatti dubbatanii jiran. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagantaan tamsaasii oduu itti fufee jira. Kunin waan biyya keessattuu tahee biyya alatti ammoo yoo daa'imnu hiriirii mormii Oromoota biyya ala haala cimaa taheen itti fufee jira. Biyya Ameerikaa magaalaa Minnesota keessattuu hiriirii jabaan geggeeffamee jira. Hiriira kanaan magaalaa Minneapolis karaa guddicha Minneapolis fi St. Paul waliif fidu kanaan dura torban darbe keessatti Highway 94 jedhamu cufamee ture. Kalee ammoo 35W ka jedhamu 35W ka jedhamu highway guddicha downtown Minneapolis qaxxaamuru Oromoon yeroo tiraafikiin akka malee biizii ta'utti cufuun mormii isaanii dhageessanii jiranii. Kun miidiyaan Minnesota irraa xiyyeeffannaa akka argatu godhee jira. Mormii kana gubbaatti kantiibaan magaalaa Minneapolis Jacob Frey argame innis deeggarsa uummata Oromootiif ibsee jira. Torbaanuma darbe keessatti pirezidaantiin Minnesotas gadda qabuu fi deeggarsa uummata Oromoo ibsee jira. Bulchaan magaalaa St. Paulis akkasuma deeggarsa uummata Oromoo ibsee jira. Ka garuu mormitoota keessatti qaaman argame kantiibaa magaalaa Minneapolis Jacob Frey yoo taatu torbaan darbee bakka buutuun kutaa Minnesota Ilhaan Umaris hiriira keessattuu argamte uummata Oromootiif deeggarsi qabdu ibsitee jirti. Kalee as qofa miti guutuu addunyaatti mormiin kun kan godhame magaalaa Denver, Colorado achis karaa cufanii jiranii magaalaa Seattle kabiyya kutaa Washington jirtus karaan cufamee televezyiiniin biyya suni istiidiyoo isaa marsanii akka inni gabbaa'ee warri gabaasuu goosisanii jiranii. Hiriiriin mormii guddaan magaalaa Portland, Oregon, magaalaa Salt Lake City, Utah, magaalaa Washington DC, magaalaa Atlanta, Georgia, Chicago, Illinois kutaalee adda addaa kaameraa keessatti hiriirii ciccimaan godhamee ture. Biyya Awurooppaa keessa magaalaa Berlin, magaalaa Jarman guddittii keessatti hiriirii guddaan godhame. Achittis roobii roobaa jiru odoo deeggartoota warra mormitoota kan bahuun dhowwinu magaalaa gudditti Jarman keessatti handhuura magaalaa cufuun naannoo paarlaamaa Jarmaniitiif miidiyaa Jarman pireesa gurguddaa marsuun akka warri pireesaatii fi warri mootummaa waan kanaaf xiyyeeffannoo kennuuf godhanii jiran. Mormiin kun achi qofa miti magaalota Awurooppaatii fi biyya Afrikaa hedduu keessattuu godhame. Yeroo ammaa kana mormiin Oromoon biyya irratti godhaa jiru kunin injifannoo gurguddaa goonfachiisaa jira. Karaa dippiloomaasiitiin dhageettii guddaa argachaa jira. Karaa miidiyaatiin miidiyaan hedduun addunyaa mormii Oromoo kana gabaasaa jiraachuutu himamee jira. Kunin mormiin kunin mormii ajjecha Hacaaluutii fi akkasumas hidhamuun hoggantoota Oromoo kaman hidhaa jiranii haa gadhiifamaniiti. Muummichi ministeera Abiy aangoo gad dhiisuu biyyi bulchuu hin dandeenye nafxanyaan nu hin bulchitu ajjechaan Oromoo haa dhaabbatu jedhee godhamee taate mormii kan gubbaatti suuraan warra hidhamee adda addaatii fi akkasumas ajjecha Oromiyaa keessatti dhaqqabe ka agarsiisu waa hedduu ka godhame yoo taatu. Hiriirii kunin kanaan duratti akkasittuu bifa qindaa'een godhamee hin beeku. Qindeessitoonni hiriir kana haga hoggantoonni qabsoo Oromoo hiikamanitti akkasumas haga mootummaan kunin Oromoo wajjin nagaa buusee yookaan bulchiinsi Abiy Ahmed kan nafxanyaa barbadaa'utti itti fufaa jechuun qindeessitoonni hiriira kana dubbatanii jiran. Oduu biraatiin maddii oduu Reuters akka gabaasetti dinagdeen Itoophiyaa akka malee burkutaawaa jira. Dinagdee kana ka burkuteessaa jire
jeequmsa guyyoota torban lamaan dabre kan keessatti humni guddaan biyya sana raasaa ture fi raasaa jiru ajjecha Hacaaluu Hundeessatii fi hidhamuu siyaasatiin hidhamuu hooggantoota siyaasatiin kan walitti qabate kan jedhe gabaasii Reuters madda Moody's kan jedhamu kana dinagdee biyyoota addunyaa gamaggamuuf gulaaluun beekamu waabeffachuun akka gabaasetti Itoophiyaan yeroo ammaa kana sadarkaa addunyaa gubbaattu kireediitiin ishii yookaan dandeettiin ishii liqeeffattee kaffaluu akka malee gad bu'aa. Itoophiyaan kanaafuu biyya yoo liqeeffatte liqii kaffaluu hin dandeenye reetingiin ishii yookaan ammoo gulantaan sadarkaan Itoophiyaa kennamu neegatiiv biyya investimentii hawwachuu hin dandeenye biyya liqeeffattee kaffalchuu hin dandeenye biyya dinagdeen hin guddanne biyya tasgabbii hin qabne investimentiif hin taane jechuun dinagdee Itoophiyaa negative rating ka jedhamu biyya kaffalachuu hin dandeenye biyya guddachuu hin dandeenye jedhee gabbuusee jira. Haala ammaan kan jiruuni dinagdeen Itoophiyaa ka waggaa darbee persentii 9 guddate ammaan tan guddinni isaa persentii 2 yookaan 2 gad ta'ullee gabaasii Moody's dubbachuuni yeroo ammaa kana haala tasgabbii siyaasaa jiru kanaa fi haala dhukkuba corona virusitiif wantoota biraatiin walitti qabate Itoophiyaan biyya investmentii taatuuf miti Itoophiyaan biyya guddinaa taatuuf miti warri investoroota addunyaa kana Itoophiyaatti maallaqa baastan yookaan ammoo maallaqa investii gootanii laalladha jechuuni odeeffannoo inni barreesse maddi oduu Reuters gabaasa jira. Maddi oduu Reuters gabaasa Moody's kana waabeffachuun akka gabaasetti Moody's akka jedhetti yeroo ammaa kana Itoophiyaan tasgabbii dinagdee qofa miti kadhabde Itoophiyaan kadhabde tasgabbii siyaasallee ka jedhe oduun Reuters haala ammaan tan jiruuni mormiin dhalate kunini Itoophiyaa keessatti dinagdee qofa tantani dimokiraasiilleen kufee jira filannoon ammaan tanaaf yaadamillee tahuu jiraachuun isaanii shakkisiisaa jedhee jira Moody's akka inni gabaasetti mootummaan Abiy Ahmed corona virusittuu fayyadamee filannoo dabarsuun ni yaadatama jechuudha. Kunini dinagdee Itoophiyaati fi kufaatii akka malee guddaati. Itoophiyaan ammaan tanatti investimentii hawwachaa hin jirtu. Barana jechuun akka maddi oduu Bloomberg jechuun dinagdee gubbaatti gabaasuun televiziyoonii guddaa beekama Ameerikaa keessatti Itoophiyaa keessatti koronaan dinagdee dhahee namni gurgurtaa fi bitachaan hin jiru. San qofaa miti awwaannisi biyya keessattuu dhalate miidhaa guddaa midhaan gubbaattuu dhaqqabsee jira. Itoophiyaan beela hamaa kan waggoota 20 kan keessatti hin arginis arguu dandeetti jedhee maddi oduu Reuters dhiifama Bloomberg gabaasee jira. Sun qofa osoo hin taane Itoophiyaa keessatti roobii haga malee roobee lolaan guddaan dhaqqabee midhaan irratti dhiibbaa dhaqqabsee nama hedduu miidhee jira. Kana qofa miti ammaan tan ammoo Oromoon laguu gabayaa guyyaa 5 turu labsitee jirti. Mormiin kun hokkara kan wajjin dinagdeen Itoophiyaa akka malee barbadaa'uu akka inni danda'u ka agarsiisu. Kanaan walittu qabatee maddi oduu Reuters torban darbe keessatti Itoophiyaa keessatti investmentiin yookaan investoroonni dhufaa hojjechuu barbaadan hin jirani maal jennaan Itoophiyaan keessoo qofaa miti biyyoota ollaa keessattuu Misrii fi Suudaanillee laga Abbayyaa irratti wal dhabuu dandeetti. Rakkoo daangaa Suudaan wajjin qabdi, rakkoo laga Abbayyaa Misrii wajjin qabdi. Kanaafuu Itoophiyaan investorootaaf yookaan investimentiif biyyatti deemanii invest godhanii miti jedhee jira. Maddi Reuters kan gabaase yoo ta'u maddi oduu Bloombergis oduu duratti sitti sun gabaasee jira. Maddi oduu Agence France Press torban darbes oduu gosuun gabaasee sun qofa miti miidiyaan Awurooppaa hedduun waa'ee dinagdee kan barreessaa jiranii The Guardian akkasittuu barreesse La Republican akkasittuu barreesse Libération gaazexaan French guddichi akkasittuu barreesse gaazexaan biyya Jarmanii jechuun hokkara muummichi ministeera ammaan tana caalu ijjeessuun kaase gaazexaan Frankfurt Allgemeine Zeitung fi akkasumas Der Spiegel faati akka gaariitti barreessaa jiranii gaazexaan biyyoota Norway faati muummichi ministeera Nobelii argate Nobelii sanitti fayyadamuun beekne yeroo ammaa kana badhaafamaan Nobelii hokkaraan beekama namijjeessu namidhuun beekama jechaa jiranii maddi oduu haala akkasii kanattu gabaasamaa jira. Itoophiyaan investmentiin isheetii fi badhaadhinni guddinni bilisiginnaan Abiyyiin finnaa jedhe yeroo ammaa tanatti gar tokkollee deemaa hin jiru. Muummichi ministeera obbo Abiy Ahmed, Dr. Abiy Ahmed jennu ayye. Kanaan dura paarlaamaa keessatti ji'a tokkoon durattu dinagdeen Itoophiyaa persentii 14 guddachaa jira jedhee persentii 11 kabar wayyaana irraa persentii 3 guddisee gabaasaa jira. Har'a gaazexaan akka Bloomberg kan akka madda oduu Reuters, BBC, Der Spiegel faati
guddinni Itoophiyaa akka malee gabbuwaadha persentii 2 gadi Itoophiyaan beelaa waggoota 20 keessatti akka argite hin beektu arguu deemti jechaa jiranii mormiin Oromoo ka guyyaa 5 fi yaamame ka gabaa lagannaatii fi karaa cufiinsi kunin lagu gabaatiif karaa cufiinsaa kunin ammattu dhiibbaa guddaa Finfinnee irratti qabaachuu wanni nyaatamuuf dhugamu magaalaa Finfinnee keessa dhabame ummati rakkachaa jiraachuutu himamaa jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo warri hagamanu daawwatan horaa bulaa alfaadha wayyama gara booda sagantaa oduu biraatiin walitti dachana ka ammaan tana hagasuma nagaatti guyyaa dansaa.